Akkam jirtu dhaggeeffattoota chaanalii YouTube kanaa. Ani Dr. Barraa Olaaniidha. Ispeeshaalistii dhibee daa'immanii fi ijoollee akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Har'a kan inni qabadhee dhiyaadhe gaaffii namoota hedduu kan ta'e waa'ee daa'imman humnaa ol bu'an yookaan immoo waa'ee garaa ciniinnaa daa'immanii jedhamu kan beekamu yookaan afaan biraatiin infantile colic kan jedhamudha. Boo'uun deemsa guddina dhala namaa keessatti kan mudatudha. Deemsa guddina daa'immanii keessatti kan yeroo hedduu mul'atuu fi akkasumas kan barbaachisaa ta'edha. Daa'imman waan hedduu boo'uun ibsatu. Fakkeenyaaf daa'imman yeroo harma hodhuuf barbaadan, yeroo beela'an, yeroo kunuunsa barbaadan, yeroo hedduu waan hundumaa boo'uun ibsatu. Kanaaf boo'uun deemsa guddinaa keessatti kan jirudha. Amala dhabuu fi darbee baay'inaan boo'uun daa'imman hedduu biratti kan mul'atudha. Haa ta'uyyuu malee daa'imman parsantaa 20 ta'an biratti boo'uun kun sadarkaa maatii naasisuurra ga'uun gara mana yaalaa deemuu akka isaan gara mana yaalaa geessan taasisa. Akkuma waliigalaatti umurii itti daa'imman hedduu boo'an jireenya isaanii keessatti daa'imman yeroo isaan hedduu itti boo'an naannoo 7-6 jedhamee yaadama. Umurii kanatti umurii naannoo 7-6 daa'imman guyyaatti hanga sa'a 2 kan boo'anidha. Akkasumas daa'imman guyyaa irra sa'a galgalaa wayii sa'a halkanii caalmaatti boo'u. Amalli kun irra deddeebi'uun kan dhufu yoo ta'e, yeroo wanti kun isaan dhiisu harma kan hodhan, kan taphatan, naguma kan rafan, kan ho'a hin qabne, kan hin arganne, kan hin haqqisne, kan hin qufaane, fincaan nagaama kan fincaan, akkasumas bobbaa isaanii nagaama kan baasan, guddinni qaama isaanii kan yeroo yerootti dabalu. Walumaa galatti mallattoo dhibee biroo kan hin qabne yoo ta'e, amalli humnaa ol boo'uu kun infantile colic jedhamuun beekama. Akka waliigalaatti daa'imni fayya qabeessi guddataa jiru tokko dhibee infantile colic yookaan immoo isa garaa ciniinnaa daa'immanii jedhamuun hawaasa keenya biratti beekamu kan qaba kan jedhamu. Gama saayinsiitiin amalli kun guyyaatti hanga sa'aatii 3 kan turuu maludha. Akkasumas yeroo hedduu dhalatanii naannoo 7-2 fi naannoo 7-3 kan isaan jalqabudha. Torbanitti hanga guyyaa 3 fi isaa ol kan deddeebi'ee mul'atudha. Yeroo 7-3 caaluuf kan turudha. Akkasumas immoo naannoo umurii 6-3 booda kan dhiisu yoo ta'e, daa'imni sun nagumaan guddataa jira yoo ta'e, nagumaan yeroo wanti kun dhiisu immoo kan nyaatu, kan harma hodhu, kan ho'a hin qabne, kan mallattoo dhukkubaa tokko hin qabne yoo ta'e, daa'imman akkasii dhibee infantile colic jedhamu, dhibee amalaa kan ta'e dhibee infantile colic jedhamu qabu jedhamee yaadama. Dhibee amalaa infantile colic jedhamuun alatti darbee daa'imman humnaa ol akka boo'an kan taasisu, hanga sossobamuu hin dandeenyetti akka boo'an kan taasisan jechuun acute onset uncontrollable crying kan jedhamu. Tasa kan jalqabe, kan dhaabbachuu hin dandeenye, kan sossobnaan hin dhiisne yoo ta'e, tariitii dhibee infantile colic kanaan alatti cabalafee, dhibee garaa kaasaa, gogiinsa garaa, dhibee baakteeriyaa yookaan vaayirasii adda addaan dhufan, akkasumas immoo dhibeewwan biroo qabaachuu danda'a. Kanaafuu daa'imni tokko dhibee infantile colic qaba kan jennu keessumattuu wanti sun tasa kan jalqabe ta'e, amalli akkasii kun, boo'ichi kun tasa kan jalqabe, kan dhaabbachuu hin dandeenye yoo ta'e, osoo ogeessa fayyaa hin ilaalchisiin daa'imni kun infantile colic qaba jechuun hin cima. Infantile colic yeroo hedduu suuta jalqaba. Naannoo torbee 2-3 dhalatanii naannoo torbee 2-3 suuta dabalaa, halkan baay'ee boo'aa, yeroon itti hammaataa deema malee tasa kan jalqabu miti. Kanaaf dhibeen kun tasa jalqabe taanaan ilaalchisuun barbaachisaadha. Gama saayinsiitiin wanti amala kana akka fidu taasisu guutummaa guutuutti beekamuu baatus yaadni garaagaraa yeroo yerootti jijjiiramu jira.
Fakkeenyaaf qo'annoon tokko tokko akka agarsiisanitti daa'imman osoo yeroon hin gahin dhalatan, daa'imman kanneen yeroo malee dhalatan, kanneen ulfaatinni qaama isaanii yeroo dhalatan xiqqaa ta'e isaan kana biratti hin baay'ata jedhee kan agarsiisu jira. Bakka tokko tokkotti immoo ulfaatinni qaamaa yeroo dhalatanii akkasumas umurii isaan yeroo dhalatan qaban akkasumas yeroon turtii ulfaa jechuudha kan dhibee kana irratti bakka hin qabne akka ta'e kan agarsiisanis jiru. Akkasumas qorannoon tokko tokko kanneen daa'imman aannan daakuu wayii aannan xaasaa hodhan caalaa uuba kan jedhan jiru. Kanneen daa'imman harma haadhaa yoo hodhan dhibee kanaaf hin saaxilaman kan jedhu jira. Qorannoon biraan immoo isa kana hin faalleessa. Akkasumas immoo daa'imman kanneen ji'a jalqabaa qoricha farra baakteeriyaa ta'e fudhatan dhibee kanaaf ni saaxilamu kan jedhu qorannoon tokko tokko jiru. Qorannoon biraan immoo ammas qorannoo kana ni faallessu jechuudha. Akkasumas immoo yoo maatiin allarjii qabu ta'e, allarjii nyaataa, allarjii adda addaa qabu ta'e daa'imman dhibee kanaaf ni saaxilamu kan jedhu jira. Akkasumas immoo qorannoon biraan kan kana faallessu jira. Kanaaf akkuma waliigalaatti gama saayinsiitiin wanti amala kana fidu, wanti dhibee infaantaayil koolik fidu guutummaa guutuutti hin beekamu jechuudha. Kanaafuu deemsa guddina keessatti mul'atu jedhamee yaadama. Barmaatileen akka biyya keenyaatti garaa ciniinnaa daa'immanii jedhanii kan waamanii fi sababni isaa immoo gogiinsa garaadha jechuudhaan maatiin akkasitti hubatu. Garaa ciniinnaa kun sababa gogiinsa garaadha jedhanii hubatu. Kanaaf wantoota akka talbaa, wantoota akka xeenaa addaamii, qullubbii adii, wantoota adda addaa mana keessa jiran akka qorichaatti itti fayyadamu jechuudha. Haa ta'u malee wantoonni kun qorannoon kan hin mirkanoofne waan ta'eef miidhaa fiduu danda'u. Yeroo dhibeen kun itti mul'atu naannoo torbee lamaa eegalee waan ta'eef hanga ji'a ja'aatti immoo daa'imman harma haadhaan alatti waan biraa fudhachuu waan hin qabneef daa'ima torbee tokko torbee lama daa'ima naannoo ji'a tokko ji'a lama fakkeenyaaf yoo talbaan laatame tariitii dhibee garaa kaasaa fiduu danda'a wayii rakkoo biraa fiduu danda'a. Kanaaf wanta hin beekamne wanta hin qoratamne daa'immaniif kennuun gaarii miti jechuudha. Amalli akkasii kun yeroo hedduu yeroo umuriin isaanii ji'a 3 hanga ji'a 5 ta'u ni dhiisa. Amala kana dhabamsiisuun hanga umuriin isaanii ji'a 3 hanga 5 ta'utti obsuudha. Malee guutummaa guututti qorichi wayii dawaan kana fayyisu amma ammaatti hin jiru jechuudha. Gama yaalaan qorichi kennamu xiqqoo kan fooyyessan jijjiru. Haa ta'u malee guutummaa guututti kan balleessu umurii sana eeguudha jechuudha. Umurii naannoo ji'a 3 hanga ji'a 5tti. Amalli akkasii kun kallattiin daa'ima irratti miidhaa kan geessu miti. Daa'imman yeroo wanti kun dhufu baay'ee boo'u takka turan immoo deebanii dhiisuu, harma hodhuu, nagaa marrafu. Kanaaf daa'imman irratti miidhaa tokko waan geessisu miti. Haa ta'u malee maatii irratti maatii baay'ee naasisu. Xiinsammuu maatii irratti dhiibbaa mataasaa uumachuudha. Maatiin tokko tokko na'anii halkan hirriba dhabu. Naasuurraa kan ka'e maatiin tokko tokko immoo daa'imni callisuuf akka callisu taasisuuf asiifachuu urgufu. Yeroo urgufan kanatti immoo miidhaa qaamaa isaanirra geessisuu malu. Fakkeenyaaf asiifachi daa'ima umurii naannoo waggaa tokko gadi asiifachi urgufanii sossobuun akka isaan callisan taasisuun sammuu keessatti akka dhiigu taasisuu danda'a. Qaamni akka lafeen cabu ta'uu danda'a. Kun immoo gama fayyaatiin shaken baby syndrome jedhama. Kanaafuu kun eegamaarraa kaa naasuurraan kan ka'edha. Akkasumas qorichoota adda addaa laachuun qorichoota kan qoricha aadaa qoricha adda addaa kennuudhaan daa'imman miidhaaf saaxiluu malu. Akkasumas amalli kun walitti dhufeenya maatiif daa'imaa akkasumas xiinsammuu maatii miidhuu danda'a. Kanaaf inni guddaan dhibeen kun daa'ima irratti dhibee geessisu tokko illee hin qabu. Yeroo sanaaf boo'u yeroo sanaaf baay'ee nama naasisu malee deebanii waan tasgabbaa'aniif inni guddaan maatiin tasgabbaa'uu qabu jechuudha. Akkuma waliigalaatti wantoota maatiin gochuu qaban inni guddaan amalli kun daa'imman parsentaa 95 biratti naannoo umurii ji'a 3 ni dhiisa. Kanneen hafan immoo naannoo umurii ji'a 3 hanga ji'a 5 gidduutti ni dhiisa jechuudha. Kanaaf inni guddaan obsa qabaachuudha. Sababni isaas dawaan dhibbatti balleessu hin jiru. Amma guraatti dawaan karaa mana yaalaa kennaman tokko tokko mallattoo dhibee kana irra jiru malee guutummaa guututti akka badan taasisuuf
umurii ji'a 3 amma ji'a 5tti obsuu waan barbaachisuuf kun baay'ee murteessaadha. Maatiin tasgabbaa'anii umurii kana eeguu qabu jechuudha. Dabalataanis yeroo daa'imni bo'uu eegalu ofii tasgabbaa'uu, haatiif abbaan dabareen yookaan nama biroo tokko biratti hambisanii biraa xiqqoo achi siquu. Fakkeenyaaf yoo daa'imni baay'ee bo'aa jira ta'e yoo biraa jiraatan waan dhiphataniif waan isaan naasisuuf asiifachuu urgufuun miidhaa akka isaan irra hin geessisne wayii immoo akka ofii hin cannaqamne yoo biraa xiqqoo achi siqan gaariidha jedhama. Yeroo biraa xiqqoo achi siqanii deebi'an daa'imni ammasitti callisee wanti sun isa dhiisee tasgabbaa'ee deebanii argu. Daa'imman yeroo bo'an yookaan yeroo beelaan qofa harma hoosisuun gaarii miti. Maatiin tokko tokko haadholiin tokko tokko maal godhu yeroo daa'imni bo'u qofa harma hoosisu. Kanneen tokko tokko immoo maal godhu yeroo daa'imni bo'u qofas osoo hin ta'in wayi sa'a dhaabbataas osoo hin qabaatiin yeroo isaan hin mijatutti deemanii hoosisu. Kana taasisuurra daa'imman yeroo bo'an qofa yeroo beelaan qofa hoosisuurra akkasumas maatiin haati yeroo isheef mijatu qofa hoosisuurra garaagarummaa sa'aatii 2 yookaan sa'aatii 3 hanga daa'imni quufee rafutti sirriitti hoosisuun harma hoosisuun baay'ee murteessaadha. Daa'imman hirriba gahaa akka argatan taasisuu, daa'imman taphachiisuu, yeroo isaan hirribaa ka'an taphachiisuu, akka callisan taasisuuf asiif achi raasuuf urgufuu irraa of qusachuu, akkasumas qorichoota daa'imman miidhuu malan kanneen karaa mana yaalaas haa ta'u kanneen karaa aadaa kennaman kennuuf irraa of qusachuu hanga dhibeen kun dhibee garaa ciniinnaa daa'immanii wayi infantaayil colic jedhamu kana ta'etti qoricha adda addaatti baay'isuun gaarii miti. Amalli kun rakkoo maatii akka hin taane hubachuu. Maatiin tokko akkamitti yaadu waan isaan daa'ima isaaniif ga'oo hin taane akka ta'anitti ofii isaanii isaan bira rakkoon akka jiraatetti yaadu waan ta'eef amalli kun rakkoo maatii irraa kan hin kaane akka ta'e hubachuu qabu. Akkasumas immoo darbee qorichoonni xiqqoo dhibee kana mallattoo dhibee kana xiqqoo fooyyessan waan jiraniif mana yaalaa geessuun qorichoota akka giriip wootar, simeetikoon, koolizaa kan jedhaman hedduu jiru. Isaan kana fudhachuun daa'imaaf kennuun barbaachisaadha. Dabalataanis amalli kun hanga umuriin ji'a 5tti itti fufuu yoo ta'e jechuun naannoo umurii ji'a 5 ji'a 6tti fufee kan mul'atu yoo ta'e tarii wanti kun dhibee fayyaa qaamaa biroo ta'uu danda'a. Jechuunis dhibeen kun dhibee infantaayil colic ta'uu dhiisuu mala jechuudha. Sababni isaas dhibeen infantaayil colic naannoo umurii ji'a 3 parsantaa 95 ni bada. Naannoo umurii ji'a 5 immoo hedduu almost hunda isaanii biratti ni bada jedhamee yaadama. Kanaaf mallattoon kun naannoo ji'a 8 kan mul'atu ta'e dhibee fayyaa biraa ta'uu danda'a. Kanaaf mana yaalaa geessuun murteessaadha jechuudha. Daa'imman akkasii akkasumas yoo itti fufanii mallattoo kan agarsiisu ta'e naannoo ji'a 9 akkuma amma jenne ji'a 6 ji'a 7 carraan isaan dhibee amalaa garaagaraaf saaxilaman guddaadha. Kana jechuun booda keessa aggression, anxiety, hyperactivity amaloota dhibee amalaaf saaxilamoo waan ta'aniif mallattoon kun ji'a 5 irra darbee mul'ata taanaan sirriitti yaalchisuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Akka waliigalaatti daa'imman mallattoo kana irra mul'atan maatiin tasgabbaa'uu qabu. Inni guddaan dhibeen kun baduuf hanga ji'a 5tti maatiin obsuu qabu. Akkasumas immoo daa'imman yeroo baay'ee bo'an kan asiifachi urgufuu isaan miidhuu dhiisuu qabu. Dabalataanis qorichoota tokko kan mallattoo kana hir'isan akkuma amma jenne isaan kana kennuufiin baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee fayyaa daa'immanii ilaalchisee wantoota adda addaa barnoota adda addaa baruuf warri fedhii qabdan chaanalii kana sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa. Akkasumas mata duree biraadhaan immoo yeroo biraa qabadhee isinii dhiyaadha jechuudha. Galatoomaa.